Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Kutaa tokkoffaadhaan guyyaa irraa kan walitti dhufnu eebbifamoo Abbaa Saawuroos itti gaafatamoo yookaan qondaala Phaaphaasii godina Shawaa Kibba Lixaa kan ta'a. Abbaan Saawuroos daa'imummaa isaaniitii kaasanii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti kan guddatanidha. Isaanis waa'ee Ortodoksii Tawaahidoo daa'imummaa isaaniitii kaasanii qooqama guddaa kan qabanidha. Abbaan Saawuroos waa'ee keessaayyuu namoonni hedduun uummanni isaanii afaan Oromoofaatiin akka baratu barbaadu. Abbaan Saawuroos keessaayyuu waldaalee afaan Oromoo baay'ee isaanii gurmeessanii akka isaan afaan isaaniitiin baratan, akka isaan waa'ee afaan isaanii baratan namoota Phaaphaasota dura bu'ummaadhaan hojjetan keessaa isaan tokkodha. Keessaayyuu naannoo bara 2006 kaasee waldaa duuka bu'ootaa kan jedhamu tokko dhaaban. Waldaan duuka bu'ootaa kun waa'ee keessaayyuu afaan isaaniitiin tajaajilaalee adda addaa, sirna qindaasee, faarfattoota, barsiisota bifa adda addaatiin leenjisanii afaan isaaniitii fi waa'ee Ortodoksii Tawaahidoo isaan akka lallaban taasisan. Abbaan Saawuroos waldaa kana keessatti itti gaafatamummaadhaan fudhatanii ijoollota isaanii kan gorsanidha. Akkuma beekamu Abbaan Saawuroos waa'ee mana kiristaanaa keessaa Oromiyaa keessatti akkasumas addunyaa irra deemanii nama barsiisuu fi nama gorsuu fi hojii gaarii fi kitaabolee adda addaa keessatti namoota qooda guddaa fudhatanidha. Abbaan Saawuroos yeroo ammaa kana namoonni hedduun waa'ee amantaan isaanii cimoo ta'an, waa'ee qooqa afaan Oromoo dubbataniif namoonni hedduun dhiibuu barbaadu. Garuu wanti kun dogongoradha. Dhaabuu qabu. Isaanis Abbaan Saawuroos afaan kamiyyuu afaan Ingiliziis haa ta'u, afaan Arabiffaas haa ta'u, afaan Amaaraas haa ta'u, afaan Oromoo keessatti qooda guddaa ijoollee isaaniitiif fi namoota hedduu biratti nama barsiisuu danda'anidha. Abbaan Saawuroos keessaayyuu qondaala Phaaphaasii godina Shawaa Kibba Lixaa ta'an keessatti ijoollota isaanii duqinnaa, qeessinnaa fi waa hundaa kan fudhachiisaa turanidha. Abbaan Saawuroos akkasuma akkuma waldaa duuka bu'oota dhaaban kan waldaalee garaa garaa dhaabaniiru. Isaanis waldaa daandii qulqullootaa. Waldaa daandii qulqullootaa keessatti Abbaan Saawuroos nama qooda guddaa fudhatanii fi waldaa kana keessatti keessaayyuu raajii maaramii kan jedhamu afaan Oromoofaan kan hiikan waldaan kun Abbaan Saawuroos gargaaranii kan hiikan. Akkasumas baroota kana muraasa immoo waldaa hafuurawaa barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoo jedhu. Akkasumas waldaa maamara qidduusaan yookaan waldaa qulqullootaa kan jedhu kana ijoolleen Oromoo Ortodoksii Tawaahidoo barattoonni fi dargaggoonni shamarran daa'imman kun waldaa kana jala ba'uun waldaa hafuura barattoota Oromoo kan jedhu dhaaban. Abbaan Saawuroos waldaalee hedduu keessaayyuu waldaalee ijoollee duroo maaramii fi waldaawwan duuka bu'ootaa, waldaa daandii qulqullootaa, waldaa hafuura barattoota Ortodoksii Tawaahidoo keessatti itti gaafatamummaan nama seenaa guddaa qabanidha. Abbaa kana maarree abbaa kana dhiibuun hin danda'amaa ree? Egaa mee namoonni fi beektonni adda addaa maal jedhu laata? Mee xiqqoo ishee dhaggeeffannee waan barsiistonni wangeela Ortodoksii Tawaahidoo jedhan laalla. Abbaan Saawuroos egaa akkuma beekamu namoonni qeequu hin danda'an. Maaliif abbaan kun waa'ee amantaa isaaniitiif baay'ee nama kaka'umsa guddaa qabuuf keessaayyuu abbaan kun ana akka kiyyaatti abbaa kana kan fudhadhu akka Phaaphaasii eebbifamoo Abbaa Phexros ta'uufillee amantaa isaanii kan kennanidha. Phaaphaasiin Abbaa Phexros kun godina Salaaleetti kan dhalate yookaan Magarsaa Badhaasoo kan jedhaman kun baay'ee waa'ee amantaa isaaniitiif nama qooqama guddaa qabanidha. Abbaa Saawuroosis kanaan dura barreessaa olaanoo
Itoophiyaa kan barreessaa turanidha. Hojii isaanii kanaan hojii gaarii fi osoo qarshii tokko osoo waan tokko irratti hin argin turan. Egaa abbaan Saaworosis yeroo ammaa kana wantoota garaagaraa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti hojjetaniiru. Kanaaf qeequun abbaa Saaworos hin danda'amu. Eebbifamuun abbaa Saaworos nuyi abbaa Saaworos nu horataniiru wanta ta'eedhaaf nu guddifataniiru wanta ta'eedhaaf abbaa Saaworos borus taanaan iftaanis taanaan ni deeggarra. Namoonni immoo abbaa Saaworos gadi buusuudhaaf akkasumas illee qeequudhaaf deemtan akka harka keessan irraa dhaabbanidha. Egaa akkuma beekamu Phaaphaasiin abbaan Saaworos egaa warreen amantaa qaban akkuma eebbifamu abbaa Phexros kan ittiin fakkeeffamu. Kutaa lammaffaasaa torbee walitti deebina. Galanni ulfinni teessoo Ariyaamiif haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Lammaffaasaa torbee walitti deebina. Galanni Adoftu du'a obsaan simattee amantii dhugaaf dhiigaa keelattee abbaa Phexros goota biyya koo insi yaadataa har'as garaan koo. Adoftu du'a obsaan simattee amantii dhugaaf dhiigaa keelattee abbaa Phexros goota biyya koo insi yaadataa har'as garaan koo. Jiraachuuf jettee imaana nyaanne kaayyoo kee gaariis kan hin daganne kan namaan feetu kan keessa laaddu goota akka keetii eessatti argatu.